Fotokoopii harka keessatti finnee jiru. Wallaahi gaafadha. Fotokoopii footoo Saraya Abbaa Machaa bira sira kaanii helanii kaanii helanii hudduu arbaatan bira kaanii haatu ergasii iddoo keessatti kan haatu gangalan achi garagalii jedhu. Fotokoopii kaafatanii lafaa qabu. Fotokoopii footoo Saraya Abbaa Machaa bira kaanii keessa waasaappiidhaan namni ijaaramanii deemu kana nama na jibbisiisuudhaan hundi jedhu immoo sheer Saraya Abbaa Machaa waan isaan naan jedhanii dandeen wallaahi baate. Isaan sifatanii anis immoo narri fadhee garuu Sarayaan immoo nama beekaa gadi taa'anii mataan akka qabanii fakkii galatti qoraan fakkii gaafadhaan mataan akka qabanii abshee akka sirbachiisuu fi miti naan jedhan sichi noo morma jedhan sichitti naan jedhan wanni akkasii sirraanii qabudha. Guyyaan bakka geeman jibbee jiran geema an taphatti immoo wallaahi geemii tokko irratti $50 ilma argadha ammas tokko akkanuma jibbuu qaba. Garuu geeman jibbe wal jibbe wallaahi boocha gaafa sana boo'e yaa rabbi Saraya Abbaa Machaa rabbi nama tokko nama kabaju biratti yaa rabbi akkasii salphadhe mataan ganna jette ol fuuldura rabbii too ajajnas jira kaan boorsi birattoo fuulduratti gaafa dhiyaate immoo kabataa ajajnas jira walumaa galatti ini dan nama sekiputanuu qabdan aja deh jabaadhu waan namoonni si jibban si barbaadan hundi keessatti jennaan bakka calumene deemas isii waan qabadhe si fas deemu waabin raacheen naamni yoo nagadi malee hedduu shamarran hojii hojii maaliif lakkaa namni waraabbate akkatti su barbaadu kan hunda immoo inni fide maaliif jettu qabina jaalala uummanni na jaallatu balaa kana hunda natti anna jaalladhaa takkaan waan jedhan dhabanii siinii naan uummata of jaallachiise an uummataa siin jedhu kanaafuu gaafa an arrabsamu isinis na wajjin arrabsamu abang kita mungkin lo kita angkekan jadi lo. Gafo wangka yo jadi sekarang ni mubarak kalau tu ni jadi isati. Bisa mubarak kalau tu jimma kalau tu jadi jadi. Gafo muamalah semua jimma itu kan jimma itu kami waktu mau buat air untuk jimma jadi jimma maka wangka jadi dan lo suka kamu yang baru maka aku di jimnya rasanya nanti jimma batin dan super pada. Jabaan immoo ani ijoollee Jimmaa wallaahi waan mataa isin ol qabuun hojjedhe malee isanii akka ijoollee Jimmaatti yoo na gaafatan ijoollee Jimmaa waan mataa akkan godhe mataa keessa dhaabuu hojjetaa ture malee akka waan si salphachiisu hojjedhe akka Jimmaatti jechuudha maaliif maqaa keessa illee eeggadha maqaan baabaadha kootii maqaa koo kootu taanee maqaa dhaloota naannoo kootiis nan eeggadha silaa ijoollee Jimmaa taphitee mubaarak goota keenyaayyuu jabaa keenya yuunaan akka ijoolleen Jimmaadha arrabsitu akka ijoolleen naannoo na xiqqeessu namni godhuun akka waan kanatti ijaaramee deemaa yeroo hunda mee ana akka Jimmaatti maalan kutaa kamiin dhufee jennaan kutaa kamiin dhufee guyyaa tokko kutaa kanaa dhufee jennaan manaa kee Jimmi arrabsamedhaan jedhama mee wama Jimmitti xiqqaatu tokko kanammoo mana fuuldureessa laafaan galu isaa taasise akka qabaleetti uummata masgiida keessattuu akka itti sagaduu na bee'a Jimmaan keessatti alhamdulillah manni kabajaa guddaa kabajaa guddaa naa kan Jimmaa ol qabee galatoo wanni naan godhan mube miyaa ragatfadhu miyaa fuura fudhatu salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh waan tokkitti fayyadamanii madina wanta nama dhaggeeffannaan bu'aafan yaad immoo dhaggeeffadhu nan bu'aafan yennaa ta'an waan isa bartaati nan bu'aafanis biraa jira amma mubee arrabsu kun mubee seeqee kun mubee gaddeebisu yookaan mubee arrabsu kun goma waa ta'ee jiru miti goma isaaf waa ta'uufis gara fuulduraatti wanti isinii galu qabu isinii galee qaafoodhaaf warra qaafoo waa tokko gochuu dandeenyeef
mashallah kennuufi dhibne achitti jechuun isa mataa isaanii keessoodhaan itti barreessine keessoodhaan itti deemuutu jira furmaata qaba akka ni gaafatu so sijjammar wanti mubee keessaa uffadda oromoo miti jechuun oromoo gurguddoo osoo ta'e mubeen hin qeeqamu ture jechuun ilma jimmaa ta'e ilmi eessaatu haa ta'u inni karoora isaa amaara kiristaana oromoo jimma yaa maaloo ilma kaadhaa gargaaraan jiru gargaarsa deemaa irratti ta'e jechuudha. Isin galee wanti isin jechuu barbaade maa inni as gabaabinumaan wallaahi mubeedhaaf warri arrabsaan kun meel akka halaalaa nama meeqa akka ta'e warri isa jaallatu immoo nama meeqa akka ta'e akka halaalaa isin galee kanaaf yoomillee har'allee boorillee mubee mataa oromoo irra jira jechuudha mataa oromoo har'allee boorirrees jechuudha mataa oromoo irra والله العظيم نموني فرصتي تبعتني شن دكتور بيجي كان يتربص ماني بيجي قوة كده يجي قال لي كم ساعة كان بدلا قال لي كم ساعة يسيها سيقول ماني بيجي متى قوة دكتور بيجي قال لي إيه كم فرصتي تبعتني شن ورا ولا أبا وامبرا أركني وامبرا من artisila kabaja kami kabda tu sabab berata tu ganda berata tu kabaja bakka abbaan jibaale tarrab samaa turani fi taayina arrabsi namichi ana arrabsaa ture yeroo sana yeroo bu'aa taayee mataa irraa seeqa sharmuutaa godhatu sana keessanii dhiigoo mana godhaa qabu warra finfinnee sabaa fayyaa dhaabatu jira kana kana godhatan wayi ayi akka tokko qixxamanii dhaabatanii gondorii yaadee dhufee dhaabatu akka sana godhatu mana abbaan jibaale keessatti arrabsamaa turan mana namni jimmaa guutuun gootonni jimmaa guutuun arrabsamaa turan keessa taayee ana arrabsiisa yaa waan maali mana keetti dhattee kanaan dura maala jedhee beektu jimmaan taa'e waan jedhee dhaqee na qulqulleessi rakkoo tokko na arrabsine waan dhugaadha mana kee badhadhuu moon jedhee himmattan jedhee mana kee badhadhuu na waami mee warri hattuu baariqattuu jettan kottaa jedhee nama maallaqa irraa qabu tokko salphinaan hin kafalaa jedhee ishiinaa jedhee sobaa jedhee ishiinaa jedhee manas naan banne mana isaa mana keetti na keetti jedhee tuutti inni lakkaatee kamitti jedhee barbaadu dhibbaasaa agarsiifatee kaleessaa mallee gata irratti agarsiisa jibbana irraa qabu fo'aan maqaa koorraa hinaasa'in bakka akkasii na keekisi jedhee nan keeke achitti gorfadhu uummata keechitti narra inni kinaa wal barbaade jedhee mana irraa maqaa koo kan qaamu kan dhumaati addala jirtana jedhu maqaa koo waa keessattuu diinayyee muhallaa kaasa dadheera galatoon si wajjinis rabbitu saabite warraa filmoodha أنا قرطان والله قرطان. أي بفلس يا حبيبي. أنا صادق أوكي ada nama warna berubah lama angka wajah sendiri ambu be rani nama jalan baru saat yang mati mana mau betri katu angka amat jika tu tak nak kata ambu si salah kata dia salah baru be ni salah baru yang gara-gara untuk haram ni itu darban juga nyabi dua orang ni irat satu irat bukan darah dubbata sejenne yoo arges laayikilleen godhuutiileen madarbata isaa dubbatus isa isaarrabsu ilaal garuu amma nama hubee jechuun akkaataan kanarraa amanarraa nama dureeffatu maaliif yoo jettan hubeen hin hojjeta
Gaafa heeruu ta'ee abbaa manaatiin namaa Rawana karam rakkoo keessa waan jirrudha isaan furaa haasaadha jedhanii jiran godhanti Madiina Madiina mo'itii irraa kaasi mo'itii irra jirta Madiina. Madiina seera kabachiisa gamana kee. Jaallatsaa. Elaa muumee wanni sii galuu qabu. Elaa muumee yoo kabajamee jiraadha namnis naa jaallatu gatii koos gadi buusee waan hojjettu irratti yaadee asabi dura sammuu kee taa'e asabi guyyaa lama sadii miira gatii dhaqiitti galu. Waa'ee ijoollee biyya kanaa fayyadamee namni wal beekumsaan gosaan gandaa walitti kennu achitti gandaan jiraan maatiin argan siigalee achitti maatiin argan uftee keessa galtee waan akka nama miidhamee adagaa irra galee waan akka gargaarsa akkasii okee rakkoon qabu zammoo dallaala fidee asitti gatee gaafa sana dallaala tokkos ta'e hojii dhabee bakkaa namaa laafii garaa namni nam tokko qaama dhufu beekumsaan alatti nama beeku dhaqqee namaa waliin dhabee kunis sadarkaa keessa gabbuu sadhattee waan si gadi maa bira dhabanii jira nama meeqa jira kan siikoodiis kan walitti meeshaa jira irraa dubbatu maaf namaa waliin jireenyuma keenya akka tokko biyyaarraa fakkaatu biyya tokko kun dallaadhaan dallaaluma baay'ee kanaaf haati waa hunda keessatti waa hunda keessatti sitti meeramu waa hunda keessatti kana sadarkaa keessa buusaadha kana wajjin garsiisaar wajjin maraatu godhaaru warri mataa seenuu qabsiisaar kan ini dibatu Oromo jadi nam tokko qabate dabarbaade nadahu okay garuu okay yaade sirraaba elaa biyyi kuni elaa naragachu biyyi kuni akka kaayiroo namaanis wallolanii akka kaayiroo dhimma namaa keessaa dubbachuudhaafis wantoota tokko tokkootiis namaa mijatu achallee tobanni waa'ee dhimma namaa generali uffataarra jaalaabes waa'ee biyya kanaa dhiisi hayyee tole waa'ee biyya kanaa dhiisi keessa jiru barsantii sagaltamni hundi isaa dallaala Waame al tokko bakka kanarraa kutaa akka kana siin jedhaaru dhaggeeffatu baarikinatu siima amma na wanni sii gadu qabu mubee qorata koo ijoollee jaarrumsa kanatti kana koo mee waan si rakkatti barri kan Mube salaamu alaikum. billah Anchi koi dura ke nama ijoollee jiran isa daraara beeri nama lubbuu keesseertu di sadaraan hundiraan godhini roozaa baay'eetti nama gargaaru miti biraatee meedha roozaa baay'eetti muwaaritti booloo walirraa qabdi roozaa baay'eetti namni wallaan hin jiru torbee keessatti ergi miidiyaa irraa baddee